Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuuna jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya simbiraa jiraatu chaarallee meeshaa ajaa'ibaa meeshaa haarawaa meeshaa babbareedaa kanaan dura qabadhee hin dhufne hedduu qabadhee isinii dhufee jira. Kan isinirraa eegamu subscribe like share gochuu qofaan jechuudha. Na wajjin hanga xumuraa turaa isinin jedha hedduu bareeda biffee ajaa'ibaa kana jechuudha hanga xumuraatitti ilaaluudhaaf na wajjin turaa isinin jedha. Meeshaa hedduu bareeduu fi meeshaa ajaa'ibaati kan osoo hin waraabin bira darballee hin jira isallee isiniif waraabee jechuudha. Meeshaaleen kun meeshaa oriijinaalii bareedaadha. Jalqaba irratti kan isinitti mul'isu biffeedha jechuudha. Biffee kana argitanii qumsaaxinii kana argitanii hedduu bareeda. Qumsaaxiniin kun meetira 1.20 tadarraabiidha jechuudha. Tadarraabiidha. Meeshaa yookaan beeytanii gatiin isaa dabalee jira jechuudha. Ifaman irraa taa'atii hancufanna fe'ee gatiin isaa dabalee jira jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda. Qumsaaxiniin kun akkaataan inni itti hojjechiifame karaariin isaa hedduu bareeda. Kun ammoo yoo boota madaddaraati jechuudha. Kun tadarraabii gubbaarraati jechuudha. Hanga ol fagaatu argitanii yookaan nuyyuu dheertuuf hin jedha akka kiyyaatti. Kan namni illee akkasumaan jedha anarraa yoo ol fagaate argitanii hedduu bareeda. Itaansee biffeedha. Biffeen ammoo biffee ajaa'ibaa biffee bareedu. Diizaayiniin isaallee layyatti kan jedhu jechuudha. Biffeen kun meetir kaayaadha. Abbaa balbala sadii gubbaarratti balbala sadii jalarratti balbala sadii hedduu bareeddi jechuudha. Akkuma isin argitan kana diizaayiniin isii diizaayinii layyatti jedha jechuudha. Balbala sadii qabdi. Balbala tokko keessa ampuulii jira. Madaddaraa isaa obboleettiin teennaa. Madaddaraan mastaawotii meeshaa qabatiinsa irratti dafee caba jedhanii astaatii waan jiruuf madaddaraa isaa kam goone kan mideeffii goone mideeffiidhaan hedduu bareeddi. Bakkoon garaa keessaa kun meeshaa gurguddaa hedduu isin qabata. Baaldii feetan osoo keessa keettanii kan isin fuudhu jechuudha. Hedduu bal'ata. Gubbaa isaa irratti ampuuliidha. Ampuuliin isaa ganaa asirratti ampuulii bareedduu irra galchina jechuudha. Ampuulii jechaan kan mana keessaa sanii miti kan meeshaa fannicharaa kophatti kan jirutu jira. Akkasuma biffeen kun diizaayiniin isin argitan kun diizaayinii layyatti jedheen argitanii akka teebistanditeetti bareeddi jechuudha. Hedduu bareeddi. Maashaallah baay'ee bareeddi. Layyatti jettee jirti. Yoo barbaadan kanneen irra hababaa kaa'achuu dandeettan. Sadiin irra iyyuu jechuudha. As bahee layyatti jedhee diizaayinii isaa waan bareeduu fi kan jalaa kanarrallee kan gubbaa kanarrallee kan ittaanu kanarrallee hababaa layyatti jedhee keettanii jettan hedduu bareeddi jechuudha. Maashaallah argitanii akkatti bareeddu. Bareedinni duubarraa osoo hin taane keessa isaati. Immideeffin isaa immideeffi kwaalitii fi oriijinaalii ka ta'e akkaataan itti hojjechiifame akkaataan qalamii itti dibame maashaallah hedduu bareeddi. Meetira 1.20 namoonni ajajachuu dandeettan biffeen kun isinitti tole ajajadha. Gatiin biffee kanaa meeqa jechuun keessaniin ol 30,000. Akkasuma qumsaaxiniin kun qumsaaxinii meetira 20dha isiniin jedheera. Bootaan kun boota uffatetti fannifatan jechuudha. Argitanii qamisii akkasuma komboortaa waan garagaraati. Maashaallah baay'ee bareeddi jechuudha. Argitanii garaan isaa keessa bal'aadha. Itti aansee ammoo kun indilimsii konfartii wanta barbaadan keessa kaa'achuu dandeettan. Indilimsii illee indilimsii gurguddaa feetan isin qabata jechuudha. Wanta abbaan feetan namoonni feetan iyyuu qumsaaxinii feetan hojjechiifadha. Tadarraabii gubbaarra qabaadha. Argitanii kun tasharaataatidha. Masaabaan isaa baratamaa waan ta'eef kennu tasharataatiin malee hin hojjennu. Yoo tasharataatiin malee hojjetan hin miidhama waan ta'eef nama jalaa. Inni kun madaddaraadha. Gubbaarraa kaasee hanga jalaatitti madaddaraadha. Hedduu bareeda. Ka gubbaa irraa kana algaalamsii konfartii waan barbaadan gurgurachuu dandeettanii. Tadarraabiidha. Gatiin isii qara 30,000 turte 35,000 galtee jirti jechuudha. Meeshaan gatiin dabalee meeshaa kwaalitii hojjetamu isin caala jechuudha. Meeshaan kwaalitiin isaa takka illee xarixaaree irraa hin qabu jechuudha. Isin bira taree kan maatii keessanitti taruu danda'u jechuudha. Kwaalitiin isaa kwaalitii sirriitti eeggate jechuudha. Akkuma isin argitan kana biffeelleen akkasuma bareeddi. Argitanii akkaataan diizaayinii biffee kanaa diizaayinii layyatti jedhe. Diizaayinii haarawaan hojjannee jira jechuudha. Namoonni ajajachuu heddaan daddafaa ajajadhaa isiniin jedha. Makiinaan dhaabatee na eegaa jira. Yeroo baay'ee osoo gaafa fe'u isin waraaba. Sababni isaa waan biizii ta'uuf jechaadha. As biratti obboleettiin ta'een algaa akkanaa qabdi. Algaan bifa isii algaa akkanaati jechuudha. As biratti algaan isii waan kana fakkaatuuf jecha qumsaaxinii kan hojjechiifatte. Algaan isii kanaa waan qabduuf jecha qumsaaxinii dirsingii kan hojjechiifatte. Dirsingiin kun masaabaa sadii qaba. Balballi isaa hojjettan bismillah kun balbala dirsingii osoo hin taane hanga bal'atu meelaalaa ofuma keessanii uffata barbaadan keessa kaa'uu danda'an uffata hanga fedhatti feetanii isin qabata jechuudha. As bira kunoo mucaan makiinaa shifeeridha jechuudha. Maskootii keessa mastaawoti keessan argartan suni as bira dhaabatee jira jechuudha. Inni maashaallah akkana fakkaata jechuudha. Hedduu bareeda. As bira abbaan manaa kiyya kaameraamaanii ta'ee guyyaa tokko inshaallah isallee baasee isin fiduun kiyya waan taheen oolle jechuudha. Akkana fakkaatti dirsingiin kun dirsingii bareedaa hedduu bareedaa ta'ee fi midhaagaa ta'ee gatiin isaa 20 jechuudha. Dirsingii kun dirsingii osoo hin taane biffeellee osoo jedhanii hin danda'ama. Baay'ee guddaa waan ta'eef jechuudha. Hedduu guddaadha. Baay'ee guddaadha. Akkuma isin argitan kan akkuma isin bira isin mul'ataa jiru kana hedduu guddaadha. Algaa ammoo ana hin hojjechiifne obboleettiin teennaa algaa nama biraa hojjechiiste.
algaan isii algaa taapsariidha. Dura hojjechiifadhee naan jette algaa taapsarii dura hojjechiifadhee naan jette jirti. Akkana fakkaataa maashaallah. Itti aansii ammoo as keessa kan nama sadiitiin kun jechuudha. TV standin kun kan nama sadiiti. TV standin isii ka jidduu san jidduu kana jechuudha. Asumaan lalladhu siin jedha obboleetti tiyyaa. TV standi kana kan nama sadii hojjedhe asumatti yoo barbaadan haalaan laattaniif isinii banaa jira. Ka gubbarraa kun meetira 1 fi saantii 70 jechuudha. Argitanii hedduu bareeda maashaallah baay'ee bareeda akkasuma immoo guddaadhaallee hedduu bareedaallee jechuudha akkana fakkaata namoonni jaalatanii ajajachuu barbaadan bitachuu barbaadan bitadha. TV standii kun yeroo ammaa kana keessatti TV standii filatamaa fi bareedaa ta'e argitanii sibiila isaa kan miila isaa argitanii akka jiru hedduu bareedaadha akkasuma kwaalitiin isaallee kwaalitii baay'ee eeggatte. Masaaban isaa tan sharaataati jechuudha. Meeshaa kwaalitii ta'ee yeroo ammaa akka gizee ammaa kanatti mircaa TV standii kanarra jira jechuudha. Namni baay'een mircaan isaa kana faashina jechuudha. Amma Dubaayii makkanaa kana asuma hojjechiisanii ka'anii Dubaayii finna jedhanii asumatti numa bira hojjechiisanii fuudhanii Dubaayii finna jedhanii deebisanii abboosta gurguraaran jechuudha. Isin hin garramu baay'ee isin garrama. TV standii kwaalitii ta'ee masaaba isaati argisanii maashaallah baay'ee bareeda. Gatiin isaallee baay'ee qinnaashidha. Maashaallah baay'ee bareeda. Gatiin isaallee akkasuma qinnaashidha. Darajaa sadii hin jira akkuma isin argitan kana kan jidduu keessaa kunii fi kan jalaa kun gatiin isaa tokko kan gubbarraa sun namni ajjechuu dandeettan kan gubbarraa sun birrii 18,000 jechuudha. Kan jalaa lamaan kun 20,020 hedduu bareeda layyeetti ka jedhe jechuudha. Argitanii namni ummaan kana hin jaalanne hin jira jedhee hin yaadu. An ammoo iyyuu jechuudha waan haaraa waan bareeda hunda qabadhee isinii dhufaa jira akkuma isin beektanitti. Isinirraa ka eeggamu subscribe fi like naa godha. Videoon kiyya akka sirriitti naa lallamu subscribe like naa godha isiniin jedha. Meeshaa original fi meeshaa quality qabadhee isinii dhufa jechuudha akkuma isin beektan argitanii dalgi isaa lamaan kana qaba jechuudha. Lachuuyyuu hedduu bareeda maashaallah abeet istaayilii isaa. Arbiyaa majlisii qabaatan TV standii akkana bareedu kana manatti galchitan taanaan manni keessan saalooniin keessan maashaallah ofumaan bareeda jechuudha. Istaayiliin isaa kun istaayilii amma seenee jechuudha. Amma dhufee jira namni onlaayinii irra laaltanii hawwitan guutuun keessan gara Zulaa Emishoo yoo dhuftan gamanumaan argachuu dandeettanii. Kan jalaa kuni kan jalaa lamaanii fi kan gubbarraa hanga molcaaloo jettan saantii 10 qofa olcaala. Saantii 10 kan jalaa kun meetira 1 fi saantii 80 kan gubbarraa kun bicha gubbaa kun ammoo meetira 1 fi saantii 70 saantii 10 qofa olcaala jechuudha. Saantii 10 saniif bicha olcaala malee homaa waliin hin caalu garuu an diizaayiniin isaallee kan jaaladhe kan jalaa kanneen maashaallah kan jalaa kunniin hedduu jaaladheera hedduu bareeda kan gubbarraallee hin bareeda garuu kan jalaa kana baay'ee jaaladhee jira. Namoonni jaalatanii ajajachuu barbaadan gara kiyya koottaa isiniin jedha isiniif hojjanna isiniif geessina hanga mana keessanii lakkoofsi bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti heroo jettan gamanumaan argachuu dandeettanii iimeelii WhatsApp illee Telegram illee warroonni meeshaan keessan isinii hin bahin ka obsaan eeggadha isiniin jedha waluma duraa duubaan isinii baasa waan ta'eef garuu meeshaan keenya hin tura malee meeshaa quality fi meeshaa originaalitu ba'a jechuudha. Beektanii miree wanti daddafu tokko wanta badaatu nama harkaa ta'a jechuudha. Wantuma suuta hojjetantu caalaa meeshaa quality akkana kan isinii baasna jechuudha. Obboleettii tiyya hedduu jaalattee hedduu gammaddee jirti. Du'aa isiitiif aamin yaa rabbal aalamiin jedha hedduu galatoomii namni dunyaa irra du'aa tanatu caalaa waan ta'eef birriin homaa miti namoomatu caalaa meeshaan keenya akkana fakkaata asumaan subscribe like share gochuu hin irraanfatina.